nuti gartee nabi Muhammadiif lubbuu teenya gurraattiin kaninaaf laal amantiin teenya tattuq amantii umti amantiin teenya gartee tuttuquu abbata kabbaa fadhe tutti difnu amantiin teenya amantiin islaamaa gartee abbaa fadhe le rakatu kulle hina yamnuun illee tagartee keessa seeranii milee saanii keessa kaanii fafacaasaniin hagartee asii fekkana waliin dhoo barbaadan haa barbaadaniin oromoon amantiin islaamaa ta'e amantiin kiristaanaa gartee waliin Soomaaliyaa keessa waliin duwanii nu gorsiisan abbootiin teenya gaafa gartee wanta irratti gartee karaa arsii kana irratti waliin gartee qaalatanii nyaatanii nu gorsiisanii sigale amantii teenya tuqutti abadan dura duuna amantii islaamaa ani duraan du amantii islaamaa irratti ummanni oromoo ummanni keenya ummanni islaamaa akka jirutti amantii teenya amantii islaamaa abadan nuti gartee irra duuna amantii teenya irratti tuqa amantii teenya habbata kallee dandeenyu garuu inni bikka teenya numbu waa'ee gartee nabi Muhammad naasitti maako nabi Muhammad aqale salatu wassalaami wanni ni na barsiise nama hojjekan jiraadhu na barsiise jaalala na barsiise sigale olla hojje kan jiraadhu na barsiise nama gartee yoon qabaadhe akka miskiinaaf rahmata godhuu na barsiise akka namaaf qoodee nyaachisu na barsiise nama gartee hamtuu na yaade akka aanan obaasu na barsiise akka nama hojje jiraadhu kiristaana islaama ho'ollaa kiyya jiru kana gartee akkaan gartee midhaan yoo rakkate gartee akkaan bira dhaabbadu nabi Muhammad na barsiise alayhi salatu wassalaami tola na barsiise jaalala na barsiise gartee amantiin amfaan deemadhuun abbaata kallee naquun amantiin tun amantitiyya ana deematan ana celebrate god ana kan jala deematan abbaan fadhe gartee amantitiyyaan huccuu nanu fadheen gartee ka khafanaatti maaramtee deemtini ana deematan amantitiyya namta kallee naquun amantitiyya amantiteenya irra qalbiin jirtu amantiteenya irratti nu duuna nuti hanka sambicha beekan amantii islaamaatiin tuttuqajaati kayaadu jiruufi kayaada fuuldura qabuufi hagartee ajandaa kanaan deemtan iflaala nuti dabarsinee dabruudhaaf jannata akka seenuuf beeyin gartee amantii teenya tuqa habbata kallee hamdan deenyuuni amantii teenya gartee poolitikaa keessanillee hin taatuun poolitikaaniif amantiin adda adda amantii ana deematan ana tututu jala deematan ana tutu gartee abbate ana tutu gartee jala deematan ana tutu dhaggeeffatee deeman isinin naqun amantii teenya walal amantii teenya gartee quba hawle abadan itti difnu abadan abbaa fadhile maanta amantii teenya itti difnu amantii teenya jaalala barsiiste kabajana barsiiste guddaadhaaf gartee kan bootaa irraa ka'ee gatteessisu na barsiiste nama guddaadhaaf kan ka'ee ergamuuf amantii tiyya na barsiiste amantiin tiyya jaalala na barsiiste akkaan nama hojii jiraatu na barsiiste akkaan gartee nama kanaaf kabajaa qabaadhu na barsiiste nama qabni akkaan rahmata godhuuf na barsiiste nama miskiina karaara taa'ee booyu gartee huccuu qabne firraa baasee kan nuuf na barsiiste amantiin tiyya amantii kabajamtuuti amantii nama akkaan hin tuuyne amantii nama akkaan quban keenye amantii nama akkaan hin dhakkeessine amantii nama akkaan hin arrabsine amantiin tiyya na barsiiste namni islaamaa khatee gartee amantii namaa mee nama islaamaa hotaati amantii tanarra sini caala tana gala deemaadha hotaa jeesi yaamu gartanii abadan namni islaamaa tokko illee hinjiru abbaan jaalate ifiisaati fuula dhadhayeetti dhufa amantii islaamaatti sigale soota naafu amantii teenya keessaa nurraa keessaa baha poolitikaa teessa dhageenya jira namtichi kun ergamni ni deemuun biraanuu juulaatii wajjin soddummaa kenni qabuun gartee namtichi kun kabajaa dhalaatillee qabuun dhalaa meeqaan tapha kan reepii godhee jirus kun deemaati tichaara dhaqaa miidiyaa tichaarratti deemaa dhaggeeffadhaan namtichi kun kabajaa dhalaatillee qabuun dhalaa meeqaan tam akkan taane reepii godhee akka jiruun gartee akka faamilii irraa illee kabajaa qabnaan akka warra isaanii irraa illee ulfina qabaan akka kabajaa qabaan deemaa itichaa bira dhaqaatiiti itichaa irratti gisee viidiyoo kana fixan deemaa dhaggeeffadhaa waan gurri namaa laan akkana gurri namaa nama tottorsu san waniinni taarikhni isaa guutuu itichaa irratti obboleessi isaa garaa haadhaa kan inni haasoe sigale maaliif oromoon gartee dhooysaa tana dhaaba nama rakkina qabu rakkina isaa kan itti himanii dhaabsisu hawaasa keessaa gartee akka hawaasa walitti illee akka hawaasa gartee waliin murreen akka ajandaa fidanii gartee facaasanii gartee hawaasa kana gartee walitti illee wanni fardii irra nuti dhaabbata sigale sa'aan tun sa'aa gartee abbaan gadaa du'ee abbaan gadaa du'ee gartee abbaan gadaa irra lubbuu meeqaan tan badee lubbuun meeqaan tam osoo lubbuun oromoodhaa meeqa baddee gartee wallagga keessa lubbuun namaa bahaa jirtu namni yoo dhugatti nama saba saanaaf gartee saba saatiif laacoloo qabaatu taate maaliif lubbuu wallaggatti gartee taankiidhaa fi madfiidhaan fi xayyaaraan tumamaa jiru saniif maa sagaleen tahiniif irra galata qaba hawaasa hanqasilaa gartee nuti lubbuu abbaa gadaatiif dirmannuuf lubbuu gartee ilmaan oromootiif
lubbuu gartee oromoo wallagga keessa dhumaa jirtuuf lubbuu wartee walloo keessatti xayyaaraan tumamaa jirtuuf hanqa silaalutti gurra qabannee iyyuunuuf amantiin fidee gartee ajandaa biraanuu juulaatii fi inni walii qabaniin oromoo mataa walii qabachuu jirti oromoo wal ta'uu jirti oromoo wal jala deemuu jirti tanaafuu akkamitti oromoo addaan facaafna ati amantii hijii gabbee hijiini tana kaa gurbaa gartee beekamtu gulumaa jaaniin sani wajjin gartee hootuuti ajandaa jaaniin walitti gartee walitti laaqatanii walitti makmakatanii ta'anii gabbahanii lubbuu namaa faristiidha nuti humaanitii qabna sigale humaanitii sani gaba qabaatan akkami gabbaatanii mee lubbuu abbaa gadaa saniif maan dirmatinaaf lubbuu ilmaa wallagga keessa du'aa jirtu saniif maan dirmatinaaf sanirraa teessanii ajandaa godhatanii dalagaa godhatanii maarraa naasawinaa isin faaloora barbaadan sheeringi barbaadan duraan miidiyaa keessa namni ilaalu hin jiru tanaaf gartee ajandaa tamtutu oowwituudha tamtutu gartee ummata kana waliin laaqa tamtutu gartee ummata kana gartee wal keessa wal garagalcha tamtutu gartee dhiigessa dhooysuu barbaadan sanii fi gartee isin amantii fiddan amantii islaamaa ummanni islaamaa sinitti dhiisu ummanni islaamaa afaan amaaraatiin afaan somaaliitiin afaan addunyaa dun beetuun tiraansilee gooneeti addunyaa guutuu sin garagalchinu barbaanne beete garuu dhiiga oromoo waan qabaatu gartee namtichi kun heeraa fi seeraan nu gaafatamu ummanni oromoo jalaan ummanni islaamaa jalaan hafu ummata islaamaa jalaan hafu amantii islaamaa nuti hineettanii itti fillaalina abbaa qabdi nutis gartee abaddan lubbuuti yaan kan namalee amantii islaamaa irratti qalbiin jirtu amantii namaan tuqu amantii namaatiif ulfinaan qaba kabajaa qabaaf takka illee tuqurraa illaa jaa qabnu ummanni oromoo guutuutti ummanni islaamaa guutuutti takka amantii namaa tuqan hin beekanii nuti amantii namaan tuqu amantiitu irratti lubbuuti yaan kan cufa keenya kan kana quba qabaadha garuu lubbuun namaa fardiin maal abbaa gadaa kabilaa shiddu abbaa gadaa warra abbaa gadaa gartee warra waa takkan balleessin lafti teenya lafa dhiigaan tahini lafa teenya irratti gartee akkamitti teenya wal mari'anna warra jee abdii eenyu namticha eenyu maqaansa abdii eenyu maqaansa xiyyaa mikittilii ka pirezidantii dhammaan tana isaa hojii guyyaa guutuu oolee namtichi sanii wajjin gartee ajandaa isaa walii qaban sangartee waliin mikittilii pirezidantii oromiyaa kafinjuu isaa wajjin gartee guyyaa guutuu footoo isaa agarree jiran even eenyu maqaansa addisuu araggaadha guyyaa san dura maal jee warri gartee finxaalleedha nu hojii mootummaa hojii dhaabbatanii jiranii jeetu timee ture peejii isaarra dhaqaa laala ani dubbachuu dandeenya katabuu dandeenya malee arkuun ture addisuu araggaa maal jee warri finxaalleedha mootummaa hojii dhaabbatanii jiranii jee maaliif jee okay isaan maal ajandaa isaanii maal ture okay namtichi mikittilii oromiyaadha kafinjuu kan gortee namtichi kun gartee waliin dhaqanii achi ta'anii haaseessanii deemanii lafa teenya lafa dhiigaa godhuun feenu teenya wal mari'annaa jaanii bika gaazexaa gattaaniimi akkamitti abbaa gadaa ajjeesanii abbaan gadaa ka ifiinjuu ka booronaati ka gartee oromiyaati ka harargeeti ka arsiiti cufti keessanuu akkamitti teessanii laaltanii akkamii ustan abbaa gadaa saniif akkamitti gartee lubbuu isaa akkamitti gabbaatan hin gaafatina lubbuun abbaa gadaa ta dabarte sanii fi teessan ta'e isin mana keessa qabdanii fi mootummaa jecha harka tumuudhaaf gartee isin bira teessan san maali isinis abbaa gadaatii bara isinis abbaa gadaa taatan dhugatti humaanitii yoo qabatan dhugatti abbaa gadaa yoo taatan abbaa garaa yoo ta'in akkamiin lubbuu isaanii kan gabbaatanii akkamitti hin gaafatiniif harargee gabbaatee maan gaafatin harsii maan gabbaatee hin gaafatin booranaa gabbaatanii maan gaafatin abbaan gadaa cufti keessuun abbaa gadaati isin hawaasaaf dhaabbatanii gartee mootummaa fi miti akkamiin dhaabbatanii abbaan gadaaf gaafachuu dadhabdan Hacaaluu hundeessaa bilaashii du'ee jiru duufattanii teessan akka hawaasaatti Soromoon akkamitti abbaan gadaa du'a abbaa gadaa jechuun abbaa gartee qabbanaa abbaa gartee yoo rabshaan takka jiraate gartee isatti himamanii abbaa gandaati abbaa hawaasni gartee itti amanee hawaasni kun gartee nuun deema jaanii eeggataniini akkamiin lubbuu isaa tabaate abbaan gadaa ka ifiin gattan ha gartee shawaa taatu abbaan gadaa ka shawaadhaa gartee ha tuulamaa ha maccaa maaliif usuu dandeessan isin akkamiin deeyni keessan usuu dandeessin akkam amantii maal qabdan mi akkuma kamitti nama hayraa alatti nama gartee taa'ee miitingii wal gaafannaa lafa tanga lafa dhiigaam goonu teenya wal mari'anna jaan hanqa isaan dhufanii ni gartee gaafiin gaafati maan qaxxahinaa yoo abadii qabaata manguddoon badiin qabdu manguddoo gartee ijoolleellee yoo gootanii manguddoo tana gartanii maaliif heeraa fi seeraan maaliif nuu qabdanii nuu biratti qabinaa lubbuu namaa maa balleessitan mee lubbuu namaa akkamii balleessite abbaan gadaa jechuun bar manguddoo gandaati manguddoo gandaa irree jazzi keessaa baasanii hawaasni oromoodhaa akkamii ustan isin abbaan gadaa jechuun mee abbaan gadaa ka ifiin gattan kabiraatoo akkamii ustanii raftanii akkamii kaatan abbaan gadaa ka ajjeefame san akkasiif hin deemu panxaallee irraa gizee du'e macaaf hin deemu tuulamaaf hin deemu harargeef hin deemu
arsiif hin deemu abbaan gadaa ka ifin jettan kamaqaadhaa gartee abbaa garaati malee isin abbaa garaati malee isin abbaa gadaati miti akkamitti abbaan gadaa guyyaa tokkotti namni kudha meeqa du'ee awwaalchisiistanii akkamitti galtanii raftan akkamitti bishaan dhuudan isinu nama dhaabbataan du'e bar isin namaa miti nama dhaabbataan du'e abbaan gadaa kafin jettan san arra isinin nu cabse arra isinin nu tufachisiise arra isinin tu gartee abbaa gadaatillee tufachisiise abbaan gadaa baay'ana sanbatoodha gaafa gortee ijoolleen keenya kamalee taate dura bahee lubbuusaa gartee waliin kan nuu turee bar abbaan gadaa baay'anoo sanbatoodha lubbuusaa gaafa qeyroo gaafa abota kudha afurii fi kudha saddeetii gartee 2014 fi 16 wajjin dhaabbatee bargijoolee qeyrootii wajjin waliin dhaabbatee bar lubbuusaa if kannee bar isin abbaa garaati akkamitti abbaan gadaa isin bira du'e lubbuusaa dhabamtee isaan awwaalanii maxirayyasiidhaan qawweetti bananii isin raftanii haatan isin nama jiru nama dhaabbataan du'e abbaan gadaa kafin jettan cufti keessanuu gartee mootummaa galee warri yaatan gartee cufti keessanuu gartee ifi mootummaa feetan galee yaafete dhiisaa akkamii eenyummaa dhabdan oromummaan sana akkamii isin gidduu dhabamte oromummaa san qabaatan abbaan gadaa akkamitti gartee isin gidduu du'e akkamii isin gidduu akka malee ajjeesanii rasaasan ilmaan mililikii fi ijoolleen gartee oopidiyoo diqaalaa yaatu tun ajjeesanii gartee isin raftan ol galgaltanii akkamiin raftan isin akka hawaasa akkamiin raftan abbaan gadaa akkamii galee rafa onneen qabdan kaa onnee isin gartee duraanuu qonqoo garaatiif uumamtan malee eenyummaaf hin uumamne abbaan gadaa wanni gartee sirni gadaadhaa kana sin barsiise sirni gadaa gartee lubbuun takka warra gadaa keessaa takka gartee guruppisa keessaa lubbuun takka yeroo yoo baate silaa isin bargaatanii gurra lameen qabatanii gartee wanni kanaa kun dhaabbachuu qabeetanii dhaabsisuu irra ture abbaa isa ajjeese isa akka dhaabbataan silaa rashanuu isin irra ture bar silaa isin silaa gartee kabachisiistanii uummata oromoo guutuu kabachisiistan abbaa gadaa kamtu jira abbaa garaa jira tokkolleen abbaan gadaa jiru haacaalu hundeessaa isin irratti isin keessa ajjeefame dhiiga isaa kafalachuu dadhabdan isin gartee deebii eenyu Jawaar Mohaammed liqimsaa yontisaa koortii isaa gartee koortii isaa gala deemu jiru gartee mucaa laayibraarii san mucaa laayibraarii sana ajjeesaniiti bar isin gaafachuu dadhabdan hawaasni keenya hawaasa du'aa warra mililikiif gartee warra zabanaayii gartee sirna mililik warra gartee nu galata akka cabnu akka warra sirna mililik jalata akka bullu kan dhuganu jiru abbaa garaa haamma jiru kana silaa gartee aboosoo nama jiru taatanii osoo saba gartee onnee qabu taatanii gartee namni lubbuun namaa akkami nu keessa baati lubbuun namaa akkami gartee oromiyaa keessatti lubbuun nagiyaa akkami baati jettanii anaannachuu sinirra turreesin akkamitti eessan lubbuun tun ol baati malee gabbaati bayyanee sanbatoo isaan gaafa jiranii nagarree qeyroo cinaa dhaabbatanii kazaraa isaanii qabatanii manguddootanii nan beeku manguddoon ulfina qabuuf manguddoon jaalala qabuuf manguddoo sanii abbaan gadaa kanii nan beeku san tanneen gartee warra taa'ee farshoo dhugu abbaa gadaatiin abbaa garaa warra yaa'u kana gartee isaan kun gartee warra gartee mataan du'e ilmaan oromootillee dhaabbataan nu jeesaa jiru abbaa gadaa amma jiru kan abbaa gadaa warra finjuu warra gartee obboleessa isaanii kabiraa du'a isaa gaafachuu dadhabe awwaala isaa gaafachuu dadhabe awwaala isaallee awwaala fokkotaa sana awwaaltan isin rabbi isin haa sablisu warra gartee mataan du'e gartee jiraachuuf illee teessan isin yeroo xiqqoo takkaaf jiraattan wala garra cufa keessanuu warra garaan dhaabbate garaa keessaniitu uummata oromollee sabliidha guddaa kana nu uffachiisiise arra zabanaayii gartee mililikiin warri gartee mililikiin amata meeqa kayman gurra keenyaan dhageenya malee mililik waan teessanuun beeynu saniitutu arraan tale gartee amaarri nurra foggaraa jiraan silaa nama jiru taatanii gartee osoo nuti jirru ajandaan mililikiin deemamu weettanii gaafachuu qabdanii silaa isaan ammaan tana gartee propagaandaa mililik jaanii mililik kara nurratti oofu jechuun oromoo dhaabbataa warri ajjeese ummata oromooti fi ummata gartee pirezidantii oromiyaa kayfinjuu tana haaqullaa gartee hafaayidaan qabne haqumsirii jiru san shimallis abdiisaa tana haaqullaa haqumsirii jiru san gartee haga deem goodi jaaniin godhu deem afaan badi jaaniin afaan badu deem maarreetee jaaniin maarree ta'u akkanatti gartee hudduu nama gala fiigu sani arramoo manarraa bitattee jirtaa hubar maallaqa alarraa kaayattee jirta maaltu siyaafe lubbuu namaa meeqaan tamitti taphatte ati ilmaan oromoo tuffachisita shimallis abdiisaa tana haaqullaa gartee ati ilmaan oromoodhaa hamatan gaccabsesi qeyroo kanyaachisesi qeyroo kanyaachise abbootii jetteeti abbootii garaa walii qabdee warra gartee hawaasa biraa fudhatama qabne warra gartee lammii biraa jaalala hin qabne walii qabdaniiti maqaadhaaf huccuu maratiif abbaa gadaa nuuf hin ta'u tan abbaa gadaatii miti munaafiqaa ta'u walii qabdanii teessaniin
Tanne munaafiqoota malee silaa namummaa qabaatanii jarra kana gartee silaa warra lubbuu isaanii akka malee baate kana taa'anii rafanii hirriibni akkamitti isaan dhufaa'u. Hiriyaa teessanii sirraa du'ee bar. Sirna isin bar kabajanii bar sirna isin kabajanii bar isaan ajjeese. Akkamitti sarraftanii kaatan. Akkamiin raftan. Hawaasni akkamiin rafee kaa. Muhammad kun ummata keessanii miti warri wallo warri xayyaaraan akkasi boombiin irra naqamtee wallo akkasi taafura tuqutu jiran san hawaasa keessanii miti wallaga warri akkasi fixu jiran san hawaasa keessanii miti san isin dhageeffamuu qabu haa san isin dhageessuumi tanaaf afaan irraa qabataniini isin dhaabbataan nu jeestan warri abbaa gadaa kaifin jettan diqaalaa yaadu gartee ummata sakraanoota gartee isin isa faayidaa qabu huccuu marataniif abbaa gadaan tahaniin abbaan gadaa bayyanoo sanbatoo faadha. Garte warra sabab dapat jolle hojii dhaabbatee garte abadan jee akkasi dura dhaabbachuu ture wayyaanee dura jaarasanii abbaan gadaa qabeenu isi warra dhaabbataan ummata Oromoo ajjeese ummata warra Oromoodha garte warra tuffachisiise isi Minilik ajandaadha isin dalagaa jirtan garte warra sirna Minilik daleessu barbaadu osoo laaltanii gartanii beeta mangisi sakkee seentanii waan namtichi hunda lagi osoo laaltanii gartanii cofti keessanuu maallaqa baltanii dheexanii laaltanii jirtan waan inni dalaganii gartan osoo gartanii osoo beetanii osoo inni fi warri jarri Amaaraa akka jirutti waraanni isaan agartee maali wali qabanii taa'u jiranii takka dhaqee irraa duutu hin jiru. Garte sabaa sablamoota uummata wali qabaniiti dhaqanii sameen irra ficcisiisanii jiraniin isaanoo eenyuuf akka ta'an hin beekanii. Khammaan tana gartee Minilik ajandaa jaanniti isaan wali qabatanii Minilik ajandaa isaan dalagu jira kun eenyuuf akka deeman hin beektanii. Isin gartee Oromoo jeessa mataa Oromoodhaa hidha mana wali qabaati mana hidhaa keessa wali qaba hanga baasaa rashana OPDOon duraan isaa amma 27 ilmaan Oromoo hama gadiin taa'e OPDO diqaalaadha. OPDOon gartee namni Oromoodhaa sila OPDO tana dhaabbatee dhabamsiisu qaba. Uummanni feek Itoophiyaa. Warri feek Itoophiyaa warri fingatan okay Itoophiyaan gartee ka duri deebiti Itoophiyaan maara daati Itoophiyaan kun tamii bitame. Itoophiyaan lubbuun Oromoodhaa guyyaarraa badaa jirti. Akkamitti lubbuu saniif nu han dubbatin isin feeka Itoophiyaadha. Feeka Itoophiyaan gartee lubbuu Oromoota guyyaarraa bahaa jirtu sanaaf maa lubbuun Oromootun baatii jettanii maan gaafatina. Lubbuun Asmara wanta ba'uu jirti. Somaaliyaa keessa lubbuun namaa ba'uu jirti. Biyya Amaaraa keessa lubbuun namaa ba'uu jirti. Ba'uutti jirtu. Lubbuun Oromiyaa keessa lakkoo isan qabdu guyyaarraa rashanamu jira ijoolleen Oromoodha. Guyyaarraa du'uu jira. Ifin abbaa gadaallee du'aa jira Oromoo keessatti. Namni lakkoo isa Oromoo kanarra kaayatan jiru hanqan takkalleewu. Oromoon guyyaarraa du'aa jirti. Namni himaa jirullee hin jiru. Maal akka dho'isaa jiranii naagaluu didee jiran. Tanaafuu manni Oromoodha guyyaarraa du'aa jirti. Duuti tun gartee lakkoo isaas deemaa jirti malee ludutu sira dhaabbachaa hin jirtu. Haati Oromoota taate gartee guyyaarraa ilmaan kee awwaalaa jirtan. Uummanni amma beeraayyuutti jiran eeganii wal qabanii ijoollee wal guuranii galchaniin. Ijoolleen tun eessa dhaqu jirti. Ijoolleen Amaaraa wali qabamteeti humna isaanii jabeeffachaa jiran. Jarri Amaaraa akka jiru waraanni isaanii tokko illee waraana kana keessa paartisipeet hin taaneen. Isaan ammallee qeyroo fi maali faannoo fi maarra jaaniiti waraana isaanii gartee jabeessaa jiraniin. Uummanni keenya Oromoodhaa Shimallis guyyaarraa qeyroo ajjeesaa jiran. Shimallis nama qeyroo ajjeesee gartee shillimaata kannaaf. Nama qeyroo rashana gartee aangoo kannaaf Shimallis. Gartee ifin fakkaataan isaanii gartee warri diqaalaa inni wali qabateef jalaan deemu kun gartee Shimallis ama qumsiri jira hodisaa. Warri jala qabee deemu jirtu nu gartee warri eenyummaa Oromummaa hin qabne gartee xilaata Oromoodhaaf gartee warra 100% xilaata Oromootu wali qabamee bika kan taa'u jira. Abdii maara gatanii mikatiliin Oromiyaadhaan maanta gartee eenyu namtichi kun gartee xilaata duraanuu warra Arsii hamma gadiin taa'ee kafiqee jiru kan amma kafanxaallee gartee uummataa finxaallee kafiqisiiseen. Isaa fi jala deemtuu isaanii cufa isaanii eenyu maqaan isaa Addisuu Araggaatiif jinnii isaanii cufa walidhaa maqaan isaanii cufa isaaniitu diqaalaa gartee Oromoo fakkaattee Oromoo keessa teessee Oromoo nyaachaa jirtu kana. Oromoon kaatee xilaata fedhee hojii dhaabbattee Oromoo xilaata kana gartee kana firraa buqqaasuun sila Oromoo irra jira. Sila kana firraa buqqistee mahaati Oromoo guyyaa tokko laatu iraftii mataa isiin hirkattiin. Wanni gartee nageessi dhoorke Oromoo akkana dhaaba. Oromoo akkana meessuulee diimaane du'aa jirta. Duuti antee wanni addunyaa irratti hin beekamne maal ni beektan Oromoo. Ati tu gartee humnaan dhaabbattee gartee faallamachuutti hin jirre. Si gartee falmachuutti hin jirre. Nuti diasporaan isinii nuti tu gartee dhufe isinii hiriirra isinii baamu. Nu achi gabbee dhufee gartee isinii falmataan nu galuu deebar. Nuti addunyaa isinii beesifna. Isinoo maal godhaa jirtan osoo laaltanii gartanii information warra kan nu dandeenye. Isin uummanni keenya uummanni Oromoodha. Sigalee soota naafuu namni keenya Oromoodha. Itoophiyaan isin barbaadan nuti tamin naagaluu. Itoophiyaan daffaramti Itoophiyaan gartee Asmaraarraa waraana itti fidatee namtichi kun Itoophiyaan bulchachaati Asmaraarraa waraana itti fidatee waraanni Asmaraadhaa Oromiyaa keessatti mana irra cufa irra jira.
ولا قافي جني خليج بولي داي شوف ساني رخ بتاجروا المان اسمرات اسمر مالي في توبيا كذا كانوا وليك امتي جراتين وررمتي جرتي بر توبيا نجرتو بر كم تكون أمة كرتي بيجاربا ورا بيجاربا خنايتو كنترول سي ولا جيران كابينيان كرتي بس هذا كانت خناتك كيف تقول جرتين كم تكون كرتي ورا اسمر خنا كنترول إنسان كنترول قول جيران او إثيوبيا نسي بربادم تومي إثيوبيا وررمتي جرت إثيوبيا نمر كاكا ومان أمة اسمراتي في أمة كرتي عربوت أركا كبار قلت ورا دبي خان إسرائيل كاكبات تنا إثيوبيا أنتم تامي تيسي بربادن تلو بون ما غيار لا كيسب بداجون خا خيجيبا كيسان غيار لا غبين أم تيجي أسكابني أشيكابني بلانا كبات لك كيني ديمي بورو خان تشيكابا تشوكابا بورو تشيندكو كابا أنوا برجزين غبو منرا أو خيتي نسي بني أبوليس إنك أسيمارين إنك جي بلانا ورد مالي نمني ورانا كبي بلانا وردان تنا سنينكال توسين إني بك إني فوتو ساجز إني خيس برادي من منا قرتني سن منا جزء طيارة سا طيارة هليكوبتر ساجز خي دي من منا قرتني كانوا صورة جالسين خجيبا خنا ملة فرتانين anyway نمتي جا بوتم بلوما ممارة بلوما خجارين قربانكون كرتة تلاتة بدا أورمون كرتة ميديا ساجلا بها وقريبة كسين جنة جيران قربان بوتم بلوما ممارة بلوما قربانكون كرتة كافة أجالون دي سادا أوسو ربي نفسي سا ربي أمارو أوسو مجانكون كرتة واتكلم جبهة ميديا راندوبتين خدورة ميديا رالولا ترباني قربان بوتم بلوما ممارة بلوما خيتاني كان كرتة قربان مكاسام بيخو قال خوفلا ولا تلي قربان خاطر ميديا رالولا تبان مجاخنتي مجاخن أوسو نم تكلم نسقو بنكباتين آچے کس آچے يجي غرتي لولا ربني أكن مني برات اللي غرتي الرد الرد كومبلين رغودو خاغودي غربان كون غرتي هاريرون سا سو وانترا مالي وانتخنا رايس كمان واشنطن دي سي رايس هاريرولي كبا ورا غرتي يوروبي خنا رايس هاريرولي كبرين جاري غرتي ورا سمي فچاسا جورو غرتي ماري خنا نمت خنا غرتي ماري بلوما خنا غرتي مال جاني مكاسم بياخد anyway من نمني بيتا خطبة سرتي نقربا خنا قرتي نامتي جخان حضرات إنسان فيسبوك سارة شوف سوين دو قربا خنا شوف سارتي قرتي نودك كهيرا في سيران قرتي قربا خنا كورتي كده نين دابسنا من دابسنا صوت نافو أمة ونياتي سوان جروف حضرات إنسان بيجي ساجلا بها أورمو وني رار كتندون نامتي جخون أمريكا خسي جراتي تكا نمته هو شو بري دوفته تكا بكتكتي سافو دو خاغورتني جني فكاتي تبكر متايتي تعجبي ومجا نما فكاتو بر نياتي تو نما نياتي تو فيفو نما فكان نما وفتان غرتي نما فكان نما غرتي سوران ساتو سورا جني فكات نما خداتي سني اورمو لالتني فوتني شير غوتني اكا حواسني ولنياتو خغورا جرو حواس كن خميديا رجو نم ماري بلوما خنا غرتي نمتي اورمو خاتي حضراتي سن بلوج غدو فيسبوك سار ريبورت غدو نمني شفتونو كجلابو نمني إذا خناوج communicate كابدنين مكان سارين وركا جيجر خواشنطن دي سي جروس مكان سان وركا جيجر إذا أوج جنگرتي وري حرير ورك كابدن وري جرتي جوار رتلي الرب باستي الرب سيسو ترتان مكان سارين وركا جيجر نوركا جيجر يو جرتني نجباسان وقالت أيه تندات آتيس واشنطن يرتانيس منسوتا تانجرا ولي جباران كيوروبي جروس قرتي مكان ساني اللي قرتي نور كجرا يو خبر بعد انت قرتي انس ميديا كو بانجر سليس ميديا كو بانجر تو ولي غبانان سيغالي نوتي حواس خني ولياتي سوبر بارون نوتي يارو قرتي يونيتي تنجا جبيسني ولكينا دابني قرتي اورمون قرتي دووتي اسلام افكرسانا ولين دواني ابوتي تنجا نور سيستم وتكاسيت اللي ملء كرتي قابسو تنجا كولتور اوفودا فتالو ما نسياتا نغرتي اجندا نسنغرتي برانو جولات وجي كباتني ولتي ساو جيني ساسويتني اكنا دلغا اكس دلغا تني سناجي ولي خنتني ياتن كان غرتي نوتي ابدا كان لا لونج تايم اجو بيرخو نجرا غارون تبار رسول الله يدو تني غباري دو بنمني سلاوانا كاسني قشاشه كان مقالي دو نسين دو يسي وني بربادن اتيشن بربادن اسم بينان سنساني غرتي جوار راد بچو جوار الملل الماتيكا خاطي دلو دنديسو قال لي تشادا غرتي خنا لسرة والسلام النبي خنيار ربس المغرتي اتي دلو دنديسو سر سمارتي بيكم سر رقب دنديتي سر رقب جوار محمد تاو بريدا بوتو حواس نسا جوار منالي جاي جوار جلغا ساتي تو اكنا من جالتو اكنا من لبو خنف غول مئتي كرتي عمري ديت أنا تجرت رتي وني أتدليدي مي تكمي تكمي بشا ولا قيسا نما أباسي كباية تيو كباتي تكلا بخاي كرجار صار الدبل سوما ورمو كرجاري وتي مالك أتي سبورتي قوتي كرتي لا بخاي نقرسيس أفان كاي سيجرسيسا
واني قرتي انقاني في لايف تي انقاني في اني ادبلسو ما ورمو سبورت غودي برينت غودي تين سانچو فخايس غرتيسا انقاتي بوست انقاتي سانغر غرتي نغرسيسي نوتي على الاسلام قرتي على الاسلام مرتي ياتي ماري ماري تخدي دبتو سانغرتي نوتي قرتي وفني وفتقي مرد ديموس قامخي بردين كلان ديمو تنجرو بر ساتردي تن مرة متاخي قبدي الغردي خلينا كلنا ملال ديمان سنة كوتشو تنجر رايس كوتشو انت يرتين نوتي كوتشو متي كرتي خيس خينيا في على خينيا في منك اما خينيا غوتو دادتو ساترتي ديمان سنة كوسانا كبربانا كبرخدنا كرتي نوتي كرتي وري دابا خينيا غرغارو جرو سبونما نوفيسين خاطر قبولار ادجارتي اماران قبدو جارتي اماراتي وجي غنغلتي سبونما نخنا امتى سبونما اتجارتي اما دلا اماراتي وجي غنغلتي تي دلا اماراتي وجي رفتي تي دلا اماراتي وجي غنغلتي تي انا سبونما نايمتا انا سو اسيمتي اسين نمرتي ديرا اماراتي وجي تاي بشان لغوديسي دكان ساني دابد بشان بيتو ابدا ناي كونن تتغرينو ابدا سيغالي دكان امارا دكه بشان بيتو مالف شلنجي تيجي جالسوا وانين بربادة تيجي ورمو دكه غندو ورمو رابطان سيغالي اتي دلا امارا جلك ابا دلا امارا تيوج غنغلتي انا سبونو ما نايمتا سبونو ما بر ابوتي تنيرا دالي اسلام ما بر ابوتي تنيرا دالي بر سبونو ما اتلاتي نمت سبونو ما غرتي نمي نافين كان اورمو ما نمي نمبر 7 اورمو ما ديغي اورمو ما غرتي نمي نتنمنين نمي هوجي نتنمنين سبونو ما من خيساي كسي قدنين نوتي غرتي اكا خديتي دلا امارا تيوج سيرا رفا دلا امارات وجه غنغلچا دلا امارات وجه غرتي وجه الرا تكتكتي سيمو بيتي تيما اتشار دكالا لا اكن دلا امارات وجه غلوتو اكن في جلاي لمبر دلا امارات جلا قبو غفدا سنير سبونو ما نايما سبونو ما برسي بر دكان امارات را دكم بشان بيتو سبونو ما تري نبي قصد مالخ يانس حواس انت اللي خرت اللي اركو يجي ساين نغرتو بنسان ساني قبره مالف حواسق يمبين ورماتي يمبين ننجالن وانين بيخوف شلينجي تيجي جالسون فدون يجايل لسار كون فدون غارو نابسان غرتي اكن والوق وان قبدون سبونو ما تري نبي قصد مالخ يرا كتبه حواس ساين رايلي قلتي حريروت قلتي قبرون ساني سبونو ما نبيكون ورماتي يغرتي نمينان كانوا نمنين رانفوراتون ورماتي غرتي غيزيا چوفاتي غرتي اني لال تنانين ديم غرتي ابا فدي جالت ابا فدي ديس حركرتس قررتس غرتي سبونو مانتي افتهتي جراتو جران امريكا تي غرتنتي سلابيه غرتي دمني كفدي ديمو يندو تناتي غرتي نوتي افتاني ورا جراتو من خنيو من ورمو دا كجروتي دلالين تيجي اسلاماتي لنا كجروتي لالمي وسني كراسي كوبو تاتي وني سين قبدني فما جنتي سانغرتي وري غرغارا جرو مرو أمتا إسلاما غرغارا جرا مرو في أمتا إسلاما كمتين الدامورا حيوان تيسنساني أبدا أداني مرت إسين نمني غرتي أجندان كيسان أجاوان غرتي غرو كيسا كبدنسان أجندان كيسان غرتي خيسين ولا أنك إسين أجندان أمتي غرتي all the fashion سيات نيسان excuse me all the fashion سيات نيسان غرتي أدبنيتي مالني سنكنني بكري دكوار كورة دمنتي تدبني غرتي أبصر ورمو كفولدرة تنديمني كان أرسلني وري غرتي لفا بلليسو توري ورا غندا تكوتسان ورا غروبين كتكادا كسغرتي غروبيسان تدبنيتي جالمرون غرتي ولكتو مامن إسافي غرتي أولان ولكتو مامن ولا وليغالي ساري ولكتو مامن enyuma thoot amanani waligala oromo marra haja kabar la oromo marra haja kabar ake khaysani sani intimatan kesa dipo gerte sabonu manu tinimtu sabonu manu takhisabu mutaslawa sabonu ma imta شيخ خبري شيخ ما مرشادي في كرتي شيخ ميدي شوف اللي عندهم حاسون فايدان كبدو شيخوتي تاني كرتي ورا كرتي عن اورومو دا جيس كتبسيس سيبرسيس جرسالي لا سنكسا على النيو ممني كرتي شيخ ما مرشابا ورا كرتي عن اورومو دا جي كرتي سيبرسيس كوبي كرلا فكتبه سيغرسيس إنسان سنرا اللي شيء سنرا تنيمتو سينجور باديتي جوار محمد جال لسا أب دلجا نورسيسا تكبارتي تعجبي جوار سمارد جوار جني تيما دلجا كجوارتي دلجا مين نورسيسا متى خمين دليدا برنوت خمين كجواري دلجو ينديسا جوار باريدا
mataan isaa bareedaadha gartee ilma namaa cufa wal qixallaala ilma namaa cufa gartee jaalala bareedduu qaba tanaaf namni jaalataaf tanaaf lubbuu teenyallee kaninaaf jawaariif arrallee barullee anallee jawaariif ni kannaaf yoo kannee foositti gaafatama jaalala isa jaalannuuf jawaar silaa gartee arra jawaar bikama finfinnee hidhamu kana sila harargee hidhame akkana qabne simbaafna baasisiifna maal goona garuu dachee dannu fagaate malee dachii qonnee keessaa baafna halkan akkam dachii san qonnee dachii jalaan baafna hin taane maal goona harargee sila jiraate nu feeyna garuu maal goona dachee dannu fagaate tanaafuu jawaar fincaan inni irraa ka'ee hin geessu cufti keessanuu warri gartee teessanii jawaar irraa haasoitan gartee takkallee keessanuu jawaar fincaan isaan geessaniin jawaar abbaa fedhe caala jawaar dalagee dalagaan namni akka jaalatu godhe Somaalee bira dhaqime jawaar namayyuu ni jaalata jaalala isaa tana gartee deemaa dalagaa nu garsiisa akka jawaar sani jaalatamoo barbaaddeen okay jawaar gahuu hin dandeessaniin hanqa isin biyya tana keessa jirtan maaliif gartee gaarii dalagneeti gartee jaalala Oromoo kana bitanneetanii maa yaadina sani irra galata qabaa bara Oromoo walitti direetiin tamtuutu oowwituudha ajandaanii Oromoo fi Islaam walitti direetiin gartee keessatti gartee faaloor harkadhaa fi maara harkadhaa fi jinni harkadhaa miti deemaa dalagaa gaarii dalagaa tolooltummaa gaarii dalagaa jecha gaarii namaan ja'a deemaa titee keessatti gartee jaalala bitadha abadan jaalala jawaar bitachuu dandeessaniin sila dandeeyamee abiyyuu mookoree daddabee jiraan jaalatti jawaar nama keessaa illee hin haqamtu waan hin haqamneef nama dhugaati dalageen nu garsiise approofii dalagaa isaa agarre gartee jawaar minaalee jechuudhaan gartee amata sadi guutuu gartee sadi duro jawaar minaalee kaamaaraati kan kiristaanaa cufti isaaniitu gartee jawaar minaalee jaanii peejii isaarra dhaqanii ilaaluu turaniin jawaar san isin warra galatan beeyni gartee isin warra galatan beeyni gartee beekumsa qabaatanii dandeettii ni qabaatanii deema akka jawaaritti dalagaa nu garsiisa deema akka jawaaritti gartee kompiitara tokkoon gartee qeeroo walii qabdanii mataa walii qabdanii qeeroo tan gartee kai hin kayin karaan cufin karaa bani deema dalagaa deema akkas ta'a jeeni as didhiisi baadiyyaa tinga gartee karaa argee kana baadiyyaa keessa san keessa gartee yaa bareedaa qiyya yaa yooti yaa jawaar qiyya ta'ee oli baadeen gartee akkana lama guddoon tinga warra baadiyyaa naadda keessa dhaqeetiin argee gaafa san gartee 2018 biyyaan ture okay jawaar diimoo gurraacha beetu akkana teessee laalti laala konti haatee abbaa qiyyaatu يا بريداقي يا شكرقي يا يوتي ديم تيت أولو ما ديم أفان كسكر ربي سيأقول تين أكتر سيء بستين جوار سن جال الجوار بتشوفون ديساني تنافو جال الجوار أركتشون لين ديساني جوار بكم سكاب دنديتي كاب هو بنو كاب كرتي سلا تجري كرتي بيخيسة غافة كرتي غافة تقوم تجري سن كرتي نفسي نما كنتو كامنة جهتي جوار كمبيوتر مان تكست مان كرتي أسيتي نجيساني أقول تريف أبي الرئيس إنغرتي أركض أوتنيف إقلومي بيساني فيته أمته بيساني فيته أوكي إكابيني بيساني فيته أوكي لبونا ما ميك أغلافين جوار مي واني بللس كنا خنامي جوار غافك أيرون أكسر غرتي أكره أفورة تخطي أباس أيتي لكن ناس قبل غافك جوسا غرتي لبونا ما تكبللس إكابيني بيا بدي وانتا كوني تاني ترى lubbuu qeerootu malee lubbuu qeeroo meeqaantami du'e malee jawaar waan inni balleessee jira mee abiyyi waan inni balleesse sinii lakkaa'u addunyaan tun guutuun gartee miidiyaan addunyaa kun guutuun abiyyi ahmad irraa dubbachaa oolan Nobel Peace Prize akkana godhee biyya ta'e akkas godhee biyya fixee biyya daaqee biyya godhee maarree godhee loloo kan seenee kun akkana negatiivuma isaa miidiyaan kun addunyaan tun guutuu wanni haasoftu جواري فيني أكاسيلا لا ميزان الدادات جوار نما قرتي نجيان قرتي نجيان شو كجرمانجستين أكا قدين هنا في تانيتا وجرتين أو بيديون جلسين أو بيديون قرتي هنا فاتي سنيني نما بيكم سكا ونما دنديتي كابو هي تاني تيسنين كلها وان تعتني أو بيديون أمتا قرتي كلها أمتا قرتي ديك على خر لما قرتي ورا هنا فادان غوتامي قرتي وروان إني دنديتي إني كم خان اتفاقية ولا بينن جرسان جيرا لا جواري في أبي صاريتو أبي حق أبيني بيان يعتفته أمته بيان مسكينة قرتي جولة أما تخد عفري جولة أما تصديتي ورانا اللبون ما جيسه لبون كم سمين كانت قرتي لبون ما دوتة إفي ورا بيسني أشوا دبّه الله تيني أشوا دبّه ريف كي نمني أولا مدبّه لفا قوتة جرتو سن أبي يسن
qabeenyi biitti san qabdu Itoophiyaa keessa gartee Afrikaadhaan waraanni Itoophiyaadhaan sodaachisa xayyaan san gartee arra waraanni Itoophiyaadhaan mudhiin akkana cabeetiti okay faayidaa dhabee waraanni humniti isaa guddoo san gartee Tigraay keessatti baraa keessa dhumtee arra qullaa tahee jiran ijoollee labbi amata baati sadii baati afurii labbi gartee waraana kagartee akkatti firraa dhorkan hin beeknen akkatti girraa firraa wanti waa godhu hin beeknen qawwee akkatti dhaan hin beeknen waraana irra gannaqee dhalaa garaa qabdu faa waraana irra gannaqeeti ijoollee akka algoollee godhee juwaarii fi gartee inni wanni addaan linnati isaa addaan baafadda juwaar gartee amata 2014 fi 16 juwaar maal dalagee jiilaal beekumsa isaatis akkasin laale taabiyyiis laale abiyyiis laale dandee jaalala akka namni juwaarii maraatuu tana gartee silaa akkatee fadha hin beeku haa mataan hin jiru haa barnoonni hin jiru haa dandeettiin hin jirtu haa bar namni deemeetu bar bootu baka'eetu malaal gartee jir tanaa miti bar juwaar takka beesaa boonee gartee kana karaa dhaabbatee na harkaa jiru gartee hin jiru juwaar osoo kompiitaraan gartee ijoollee fi qeeroo biyyaatiif hojjetaan eeguuti mudhiin isaa kun cuftini gartee dhukkubdee mana hakimaa seenee juwaar mana hakimaa keessa taa'eeti qeeroo gartee xafayyaa dhabe hagartee waa takka ta'e hagartee caccabe haqaamesaa caccabe doktoroota halkan guutuu itti dawwilee abolo kana nama kana fayyaa dhabe jira nama kana cabe jira nama kana guddamee jira abolo jeeti ijoollee gartee hanqa danda'u lubbuu isaanii sarbaa godhu tureen gaafattuu afaan isaatiin isin himee jira gaafa Sheek Kabiir hagartee haarsiidhaa hadu'e san gartee haadaama du'e gaafa san isin himee jiran qeeroo nama akkasii seef godhaa tureen Abiyyi gartee jijjiirama isaatiif kan akkasii ilaalan akkasitti inni shigigir mangistii sana akka uumamtu gartee juwaar maamma kan dalagassan ilmi namaa kan dalaguu balleessa juwaar waan inni balleessa takka badii takka illee qabuun hinaafaaf opiidiyoon hiitee ukkaamsitee mucaa xiqqaa taa'uu jirti baasaa baqalee garbaatis juwaar badii takka illee qabuun Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed gartee he is a torture. Abiy Ahmed gartee addunyaa irratti gartee koortii dhiyaachuu qaba. Abiy Ahmed namni gartee inni hidhamuu inni bartee life isaa hidhamuu qabaan lubbuu namaa meeqa balleessee jiran inni his bloody hand dhiigaa harka isaa irra jiran lubbuu namaa meeqaantamii balleessee jira Abiy Ahmed. Kana isin teessan harka dhootaniif akka faayidaan qabu bara ikoonomii biyya sana illee nyaatee arra gartee gaafa wayyaaniin jirtu san gartee ikoonomiin biyyaati illee wayi taateef illee akkanatti gartee hariiroon addunyaa irraa hin cinneen addunyaa irraa hariiroon cittee gartee biitti sana amma daaraa bira kutte daaraa taatee jirtiin kaati eenyu kiriminaalni eenyu kilariin eenyu hagartee guyyaa adii gartee wallagga keessatti wanta boombiidhaan uummata fixu eenyu Abiyyi hagartee arsii wanta wallagga keessatti boorana keessatti guyyaa adiidhaan boorana keessatti gartee boombii irra darbee uummata nagayaa dulloota gartee miskiinota warri ficcisiisa jiru eenyu Shimallis Abdiisaatiifis Biraanuu Juulaa fa'aadha. Abiyyi faadha walloo keessatti kanaaf ficcisiisa jiru eenyu boombiidhaan nama nagayaa irratti qawwee irra darbee gartee boombii irra darbee miskiinota guyyaa guutuudhaan fixu jiru eenyu inni kiriminaala. Hagartee Tigraay keessatti gartee miskiinota gartee namni bar dhiira yoo ta'e warruma gartee qawwee akkasa haqa wajjin wallaluudha malee miskiinota gartee Tigraay keessatti hafixaa jiru eenyu Abiyyi. Juwaar hinaaffaa fiidee juwaar gartee hinaaffaa fiidee beekumsa sirra qabaa taa'ee beekumsa irraa buradhu. Gartee akkamittiin beekumsa kana beekumsa sirra qaba juwaar beekumsa irraa buradhu. Mucaan iskuula addunyaa kana keessa gartee bicufa deemee baratee jira dandeettii sirra qabaan isa hinaaffaa fiitan opiidiyoon Oromoo guddibata kan isinitti hima opiidiyoo warri jaamaan diqaalaa kaara lamaati. Abiyyi akka Oromoon nama taatuun fadhu Abiyyi beekaan Oromoo akka keessaa duu barbaada. Abiyyi gartee uummanni gartee abbaa gadaa Oromoodha akka dhumuu barbaada. Abiyyi gartee ifi wallisaan Oromoodha akka keessaa duu gartee uummata doofaa faayidaan qabne gartee warra tizoorte warra barnoota hin qabne warra dandeettii hin qabne kana bichaa walii qabeeti kanarra taa'ee inni ani akkasii jechuu barbaada. Uummanni beekumsa qabu karaan isaa akka naman baafne beeka. Warri beekumsa qabu gartee karaa inni deemu jiruun karaa hallayyaa akka deemu jiruun barbaada. Inni nama akka barbaadee beektaa warra akka mililik safaarii fedha. Sigalee guyyaa gabbee alallee gabbee footuma irraa yookaan abiyyaatiin warra jiru. Sigalee nuti warra haqaati. Gizee likkitti hin jirtu yennee warratti himu. Gizee namni yoo karaara jiraate gaafa inni karaara jiru gaafa inni dursoo irratti masan gartee gaafa sani gartee kan sappoorti gooreen laallee ilaalcha isaa laallee haala isaa laalleetti nu baasu inni irraa hiikkanneen
gartee gaafa inni duratti soon san gartee shurraaba isaallee gartee abii jennee gartee ilma namaa seene dhugan barnoonni inni gartee doktooraa fi maara gaanii mansan barnoota dhugaa seeneetiti akkasi gartee huccuu isaallee uffanne shurraaba isaallee uffanne atleast gartee harka hojii dhooynen openingi khiyoote fi khan dasitini ma khan deggefadhu akkuma taa'ee deggefadhu okay so tanaafuu gaafa sana akkas godheen gizee ilaalcha isaa gizee garre yaada isaa gizee garre gizee ilaalcha isaa gizee garre gaafa inni lammaa magarsaa saahiba isaa gartee saahiba isaa ka aangoorra waliin dhufan gaafa inni nyaate jenneen maaliif namni hiriyaa fi nyaate namni abbaa fi nyaate inni nama abbaa isaa gartee misirree kan baaneef abbaa isaa ajjeese misirri isaa kan baaneef abbaa isaa ajjeese nama sanii gartee nama saahiba isaa lammaa magarsaa nyaate Juwaar Mahammad gartee hootu jeeni asii keessatti ilaa miila isaa irra gartee arraabee asii Minnesota irraa fuudhee gartee kadhatee galche nama nyaatee hidhaa kaayisa kaayee ukkaamsee taa'u jiru. Sanii duba nama biyya biraatti faayidaa qaba. Abiyyi hooroo faayidaa hin qabne nama biraatti faayidaa qaba. Abiyyi gartee nam takka irra hin kaayyan inni angoosaati. Angoo tanaa akkatti qabatan hin beeku bara. Silaa akkatti qabatan beekee. Angoon silaamota 150 qabadhaa jee kataa'uu kan gartee silaa akkatti qabatan beekee uummata sabaa sablammoota fi qabeetiti. Gartee sabaa sablammoota fi qabeetiti gartee biyyatan amata 150 taa'uu dandeenya. Namni maqaa isa kaasu hin jiru. Salfishummaa isaatii fi jara amaaraatii fi mililik ajandaadhaatu gartee biyyatana fuuldura na oofa. Mee akka mililik ajandaa mililik gartee fuuldura oofuu fi kaan ni laallaan. Hallayyaa deemuu malee takka fuuldura deemee beekun takka hirriba harkatee beekun maaliif gartee maanta na wanta bika waraanaa dhaqee achi bula. Maaltu beekta mangistii keessaa isa baasee achi buleen footoo dhaqee bika waraanaa dhaqee footoo ka'ee biraa deemee eessa bulu jiru. Bishooftuu bulutu hin jiru. Nama simpee nee mijiin eessa daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 bicha daqiiqaa takka bika waraanaa dhaqee footoo ka'eetiti dhaqee bishooftuu bulu jira. Bishooftuu wanni buluuf san maali? Dammaqeen bichira hin jiru. Dammaqeen kitaabtu hin jiru. Dammaqeen aangoo mee qaba? Aangoo sadii hin qabu inni. Mataa isaatti sigala inni bishooftu bulu jira. Abiyyi farii baqbaqaa jedhanii. Abiyyi jechuun baqbaqaa farii baqbaqaa gartee helikoophitariin achi dhaqee footoo ka'ee sanboota gartee bishooftu isaa gad deebi'a. Sani abiyyi dhiira yoo ta'e maaliif achi hin dhaabbatin dhiira hojii akka isaa achi dhaabbatee maaliif hin dhaabbatee maal loliin hayyiba uummata kakaasuudhaaf uummata kana gartee uummata biyya sadii san uummata gartee qoonxara. Gartee akkanuma tak jeekamu kanuma yaa'u kan gartee pilaan hin qabne tarsiimoo kan qabne jara san keessaaf warra qubattoonni warra mililik. Kanaafuu jara kana gartee kana akkasii kaasuudhaaf uummanni biraattis gabbee akkana isaatu gartee lolirra deeme tanaaf achi deemuu qaba warra jeewutaan gartee tana kanneen kana kaasuudhaaf achi dhaqa malee inni bishooftu jira sodaataadha. So kanaafuu uummanni Oromoodhaa gartee sirna warra mililik kana warri firra fi'aa jiru Oromoodha. Isaa warri qubattoonni warra mililik gartee amma maqaa charchiitiin maallaqa guuranii waraana isaanii gargaaru jiranii. Gartee kan galabaa akka jaansanitti gartee yoo amma haalli mijaa'ee fi Tigiree gartee lola dhaabdee yoo gartee nagee harkatu taate galabaan san eenyu uummata keenya uummata Oromooti. Oromoon yoo gabrummaa zalaalan mataarra fi'achuu barbaadde malee uummanni Oromoo yeroon ati gartee haatee wal cinaa dhaabbattee ilmaan kee hidhaa jiru hidhaa irraa baafattee gartee namni keenya Oromoodha. Kizee yeroon ammoo wal cinaa dhaabbannee gartee ilmaan keenya hidhaa irraa baafattee kaanee falmannus yeroon ta'e amma. Yoon kaan ammoo sirna warra mililik gartee sinii himanii jiran gartee sirni warra mililik gartee biyya keessa sinirra dalagaa jiran. Ijoollee keessaa jabduudha. Abbaa gadaa gizeessa keessaa ajjeesan wallisaa kan gizeessa keessaa ajjeesan hayyuu kan gizeessa keessaa hidhan ati maal akkasii godhuu deeman fira laala. Akka gartee uummata warra tanakaa qullaa warra opiidiyoo gartee warra walitti qabameechi taa'u. Warra gartee maqaadhaaf taa'u garaa isaatiif taa'u yoo sanuu bichaa taatan malee uummanni Oromoodha hawaasni keenya sa'aan kaatee wal cinaa dhaabbattee waliin gartee jajjabee bira dhaabbattee gartee humnatee jabeeffatu yeroon ta'e amma yoo ammaan godhin gartee sirna warra mililik sirna gartee warra mililik kana akka inni manatti isinii dhufee harma bar duruu bar harka muranii duruu bar sin garsiisanii bara. Footota kana garee kadheenya kana Facebook kana gubbaa jirtu harka muranii harka Oromoodha duruu muranii si garsiisan hanqee ijjatee sana kana sin keessaa baasanii gartee lafa kaayanii ifarka yoo uummanni Oromoo kan ifarku taate gartee karaa wallotti warra manaa himat deemu kan manaa makiinaa keessaa gabbaasanii cafaqanii ajjeesan sayyoo jiila sin hin ta'in Oromoo jiila si ta'uun ta'u teessee wanni eeggatu hin jirtu huggulaman duutu guyyaarraa du'aa jirtan dhumaa jirtan
qaatanii falmachuun dirqama sabaati. Nuti akka diiyaaspooraatti gartee waan barbaachisan waboo bira dhaabbachaa waboo keenya gartee forward oofaanii bira dhaabbachaa waboo kana gartee akka inni jabaatu akka inni gartee akka muraada isaa akka guutamuuf bira dhaabbachuun nuyi. Sagalee sinii ta'uudhaaf gartee addunyaa irratti illee gurra qabatee warra sinii iyyuu diiyaaspooraadha. Garuu akka hawaasaatti du'aa akka jirtu bichaa beekaa. Hayyuun kee akka sagalaan duuni. Beekaan kee akka sagalaan duuni. Teessanii wanni eeggattanii hin jirtu. Lubbuun tun gidibbata kan duutu uggutta akka duutaan. Gartee haatanii waliin dhaabbachuun dirqama keessan ta'a. Nuti diiyaasporaan akka diiyaasporaatti gartee waboo galgalaa ganama gartee namni inni qabu nuyi. Warri waboo sappoorti godhus uummata Oromoo bal'aa. Wabon gartee hiraanni isaa qoonqoon isaa nyaanni isaa dhugaatiin isaa diiyaaspooraadha. Haqabuun nuti diiyaasporaan gartee akka jirutti waboo keenya gartee nuti bira dhaabbachuun nu gaacheenni keenya. Gartee waboo bira dhaabbannee gartee waboo teenya humna jabeessuun nuyi kanaaf haqullee nuyi kan nyaachisullee nuyi kan obaasullee nuyi kan gartee akka inni yabaatee gartee akka dhiiraan lolulleen kan goosisu nuyi. Kanaafuu miskiina gargari gartee waboo na fayyitanii waboo gargaartanii waboo akkas gootanii jettanii bilaashi nagara bimidha diiyaaspooraa jiraaf waboo nuyi laa kaashii keenya dakka keenya gurraacha laa gartee akkanatti kana finnee laal akkana waboo ganneen laal dalagaa lama dalaynee waboo irra ganneen waboo nuutu jiraaf abadan hanqa diiyaaspooraa jirtu waboon gartee viiva waboo gartee nuti sincinaa jira gida cufatti gartee kanaafuu jarri diqaalaan kun gartee uummata keenyaaf